Yooyyaa ashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa sagantaa keenyaa gaaddisa hayyuu har'aatiin hayyuu siyaasaa Dooktor Tsaggaayee Araarsaa fi itti gaafatamaa miidiyaa fi quunnamtii jaalala Abbaa Obbo Biyyaalaa Jaalchaa Goobaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana turan afeerraa keenya jaallan Dooktor Tsaggaayee Jaalchaa Goobaa baga nagee Ankaraa qophii gaaddisa marii hayyoota keenya irratti nagaan nu dhuftan. Fayyaata kallattumaan karaa gaafii teenyatti ceenaa Dooktor Tsaggaayee sirraan jalqaba adeemsa marii biyyoolessaa Impaayera Itoophiyaa dhiyeenya kana gaggeessaa jiru wajjin wal qabatee mariin kun yoon haalli yeroo inni irratti dhiyaate kun ammatti bu'aa bayii hedduudha qabaa jechuun karaa miidiyaatirraan komiilee hedduutu irratti dhiyaataa jira. Mariin biyyoolessa Impaayera Itoophiyaa gaggeessaa jiru kun ammas dabalataan wanni irratti dhiyaate baay'inaan dhiibbaa Oromiyaa irratti waan xiyyeeffatu qofa qabatee dhiyaatee jechuudhaan hayyoonni miidiyaarraa qeeqaadhaa jiru. Dooktor Tsaggaayeen haala marii ammaan tan Impaayera Itoophiyaa gaggeessaa jiru kana wajjin wal qabatee akka ilaalcha isaatti akkamitti ilaala marii kana? Bu'aan mariin kun Oromoodhaaf qabu jira? Bareeda galatoomii gaaffii bal'aadha. I think bakka sadiitti kan qoodamudha. Bakka sadiitti qoodeen deebisa. Marii biyyoolessaa gaggeessuudhaaf yeroon isaa amma mijataadha sirriidha kan jedhu. Marii biyyoolessaa gaggeessuun immoo maaliif barbaachisa? Yoom godhama? Haala akkamiitiin godhama? Kan jedhullee wal qabachiisee dura deebisuun qaba. San booda akka seeraatitti akkamitti ilaalama? Mirga sabootaa, mirga Oromoo immoo akkamitti miidhuu danda'a yookiin dhiibbaa irratti geessisuu danda'a kan jedhu sadeen kana wal duraa duuban fudhee itti dubbadha. Tokkoffaa wanti Oromoon hundi beekuu qabu. I think namoonni Itoophiyaa akkuma jiran iyyuu impaayera sana keessa jiran wanti irratti sararree deemuu qabnu koomishiniin marii biyyoolessaa kuni kan seeraan ala jechuun seera heera biyyattiitiin ala ijaaramedha. Hojiin isaa heera Itoophiyaa jijjiiruu ta'eet uumame. Amma ajandaa inni irratti mari'atus yoo ilaalte waan seera heera mootummaa biyya sanaa kan jijjiirudha. Heerri mootummaa biyya sanaa haala itti jijjiiramu of keessaa qaba. Keessattuu keewwata 104 fi keewwata 105 jalatti kan barreeffamee jiru akka seera heera biyya sanaatitti jijjiiramni heera irratti godhamu. Jijjiirraan achirratti godhamu sirna qaba. Nama yaada kaasu eenyu akka ta'e hima. Qaama kamtu yaada jijjiiruu kaasa. Qaama kamtu irratti mari'ata. Qaama kamtu immoo murteessa kan jedhu keewwatoota lamaan amma jedhe sana keessatti sirriitti waan hundaa waan mirkaneeffamedha. Amma PP'n erga gaafa aangoo qabattee jalqabdee utuu PP jedhamtee waamaminuu ODP'n Abiyyiin hoogganamu durumarraa kaasee jalqabumarraa heerri kun akka jijjiiramuu qabu dubbachaa ture. Wanti inni jijjiiruuf barbaadu immoo waa tokko jaarmiyaa isaaniitis kan jijjiiraniif, kan maqaa jijjiiraniif, kan sagantaa jijjiiraniif waan tokko siyaasa eenyummaa sabaa irratti hundaa'ee siyaasa gaaffilee sabaaf sablammoota impaayera sana keessatti mana hidhaa sana keessatti ramaa jiran kana. Siyaasa gaaffii akkanaa kakaasuu biyya sanirraa balleessuudhaaf. Walumaa galatti kanu yoo cuunfitee ilaalte jijjiiramni isaan barbaadan siyaasa eenyummaa sabaa irratti hundaa'e siyaasa mirga sabaaf sablammootaa mirga waloo kabachiisu kana balleessuudhaaf xiyyeeffataniitti ka'an. Inni akkasitti yaada. Gorsitoonni isaa Andargaachoo Tsiggee fi Biraanuu Naggaa gaafa karoora itti kennan finoota kaartaa jedhanii jechuudha. Karoora itti kennan rakkoon isaanii bara baraaf erga 2005 irraa kaasee akka Qinijjititti akka Gimboot Sabaattitti akka maalitti maal jechaa turan
የብሔር ፖለቲካ መቆም አለበት jechuun siyaasni maqaa sabootaatiin geggeeffamu eenyummaa sabootaa irratti hundaa'e mirga isaanii irratti hundaa'e dhaabbachuu qaba. Kanaaf siyaasa lammiilee irratti hundaa'e siyaasa mirga dhuunfaa namaa irratti hundaa'e barbaannaa. Rakkoon kun immoo kan uumame heera wayyaaneen gadi nurratti dhaabdee ummatoota keenya adda qoqqoodee biyyattii tokkummaa biyyattii diigdee ofii isheetii gaafatti tolee Eertiraa wajjin wal gargaartee biyya ofii ijaarrachuu fi jechaa turan. So dubbiin kun hundi hanga ammaatitti wayyaanee kuffisuu irratti xiyyeeffata jechuudha. Heerri sun wayyaaneetu qopheesse jedhanii yaadu. Sila wayyaaneen waa'ee sabaaf sablammootaan dubbanne wanti sabaaf sablammootaa hin jiru jedhanii yaadu. Isaan immoo kan baasan Amaara fixuudhaa fi lafarraa duguuguudhaa fi sagantaa isaanii keessatti bara 1976 irratti maanifeestoo baafatanii diinni ittikaa warra Tigraay Amaaraa jedhanii barreeffatanii ittiin balleessuuf waa'ee mirga sabaaf sablammootaa dubbatanii ammoo waggaa 27f uummanni keenya bakka adda addaatti kanumarraa kan ka'e buqqa'aa nafxanyaa jedhamaa maal jedhamaa haleelamaa ture kan jedhu dubbii bu'uuraa siyaasa ganda Itoophiyaanotaati. Akkuma jiru. Abiy kana fudhatee isaaniif waadaa galee as lixe. Laal gaafa qeerroon qabsoo maaster pilaanii mormuu jalqabde gaafa nuyi akka Oromootti mirga Oromoo Finfinnee irra jirutu dagatamee Oromoon achi akka buqqa'ee Oromiyaan akka qoqqoodamtu godhamaa deemaa jira jennee gaafa morminu baay'ee kan nu morme kan qabsootti bobba'e warra wayyaaneeti miti. Wayyaaneen achuma gaafa ijoolleen kaatu ijoollee ajjeesa. Addunyaa irratti wal ijaaree kan qabsoo qeerroo irratti duulaa ture warra kana. Sodaa guddaa qabu turan. Wanti yaadatamuu qabu gareen gorsitootaa Abiy Ahmed Biraanuu Naggaanfaa gara siyaasaatti kan dhamman gaafa mana hidhaa seenan manni hidhaa mana Oromoo ta'ee afaan Oromoo kan dubbatu ta'ee Oromoon aarii fi gaddi quuqamni achi keessatti inni argee biyya diiga jedhee waan yaadeef biyya aarii Oromoo irraa baraaruuf jedheetiin gara siyaasaatti nammee jedha. So rakkoon isaanii qabsoon isaanii Oromoon biyya balleessuuf deemaa Oromoo kanaaf jecha dura dhaabbannee qabsoo Oromoo balleessuu qabna. Yoo dandeenye humnaan yoo hin danda'in siyaasaan abshaalummaadhaan akka isaan Itoophiyaa fudhatan goone yoon dhaabbanne Itoophiyaan ni baddii qabsoon Habashaa akka jiruun hanga ammaatti deemaa jiru kanumadha. Kana qabataniiti heera kanarratti xiyyeeffatan. Maaliif? Dubbiin Oromoo kan jajjabaate heera kanatu akkana godhe. Gaafa Finfinnee irraa ijoolleen Dambidolloo irraa yookaan immoo karaa Harargee irraa Finfinneen keenya jettee rasaasa dura dhaabbattu. Meeshaa waraanaa Makalaakaa Agaazii fa'aa dura dhaabbattu maal jedhan? Maaltu isaan galchee? Oromoon akkanitti akka bakka tokko dhaabbata. Sodaa guddaa keessa turan. Finfinnee keessa hin jiran jarri kun kiiloomeetira 700 ol fagaatanii jiraatu. Akkamitti warri kun hundi biyya keenya jedhanii qabsoo baay'ee cimaa aktivistoota irratti, Jawaar fa'aa irratti, ana irratti akka yaadattan achi jalqabe. Akkuma har'a godhaa jiran kana ana irratti duula banan kana bara 2015 irratti godhaa turan. Ergasiin dhaabbanne waggaa 10f natti jiru. Maaliif kun ta'e? Maaliif Hacaaluun ajjeefame? Maaliif Lammaan ari'ame? Kuni hundi rakkoon isaanii maal ture? Jijjiiramni kun gaafa dhufu Oromoon biyya qabatee biyya balleessuuf deema waan ta'eef sabboontota Oromoo ajjeesu, tokkummaa Oromoo balleessu, qaama Oromoo hunda faffacaasu jechuun laamsheessu ijaarsa Oromoo ijaarsa malee godhu
keessaa immoo isaan keessattuu ijoollee shawaa jedhu akkuma Minilik warra shawaa qabatee impaayera kana nuuf ijaare nutis har'a Itoophiyaa baraarree Itoophiyaa biyya akka biyyaatti deebisnee ijaaruudhaaf isaan keessaa Oromoo keessaa warra shawaa qabannee impaayera kana ofitti qabannee isaan qabannee impaayera kana jiraachifna. Maaliif isa akka isaan yaadanitti jechuudha. Sabboonummaan Oromoo kan itti bakka itti dagaagee bakka warri Pirootestaantii fi bakka ijoolleen Pirootestaantii fi ijoolleen Musliimaa warra Ortodoksiin hordofne itti dhalatanii baratanii itti guddataniiti. Kuni bakki isaan eessa? Karaa dhiyaatiin Wallagga. Karaa bahaatiin Hararge. Maal jedhu gaafa immoo qulqulleessanii dubbatan. Qabsoo Oromoo yookiin immoo dhimma Oromoo ijoollee Arsii fi Arsii leenjisoo digaa aannolee maal kan jedhu jira miti resistaansii guddaan achi ture waan ta'eef. Arsii fi Wallaggarraa yoo isaan harkaa hin baasin qabsoon Oromoo hin dagaagaa akka qabsoo biyyoolessaa ta'a sun immoo Itoophiyaa balleessa. Kanaaf tokkoffaa uummata kana addaan qoqqooduu qabna. Lammata tokko aangeessineetti kaan irratti bobbaasna. Kuni tooftaa Minilikiti. Agartee? Tooftaa Minilikiin fayyadamuu qabna. Kuni jechaanis barruudhaanis karooraanis kan lafa kaawwame Biraanuu Naggaa fa'aan. Abiyyi kana fudhateetti karaan wayyaanee cabse ofirraa itti isu. Inni yaada isaanii kana ittiin fayyadama malee waan ofitti fudhatu natti fakkaatu. Beeku. Fudhachuus danda'a. Because nama oduu Teedii Afroo fa'aa warra fiilmii adda addaa irratti taateewwan tokko taphatan warra isaan waliin waan guddatee fi artistoota kana Habashaa kana jala waan guddateef ittis amanuu danda'a. Waa'ee bara mootootii maal jaalachuun kunis keessa isaarraa waan jiru mootii taataa waan jedhameefis sunis jiraachuu danda'a. Garuu baay'ee jaalala isaaniif qaburraa miti. Rakkoon isaa maal ture? Isaan rakkoon sabaaf sablammii mirga sabaaf sablammii kan jedhu kun kan kaka'e wayyaaneerraa wayyaaneetu nutti fide. Wayyaanee dhahuudhaaf akkasitti deemuu qabna. Inni hoo maal sodaata ture? Wayyaaneen deebitee aangoo nurraa fudhatti. Wayyaanee kana dhahuudhaaf diina isa durirraa jalqabee isaan rukutuu barbaadu kana ofitti qabachuun qaba. Oromoon kun eessayyuu hin deemtu. So akkuma agartu warri inni daddafee itti deeme eenyudha? Biyya diisitti warra Ortodoksiiti. Qeesota Ortodoksii walittiin qabaa jedhee. Lammata hawaasa Habashaa diisitti. Hawaasa Habashaa San Franciscooti. Hawaasa Habashaa fi Oromoota tokko Minisootaatti. Sanuu didee rakkoo guddaadhaan hawaasni Oromoo baay'ee tattaafatee achiin ga'e. Warri qabsoo kanatti jijjiiramni kun gaariidhaa deemnee waa irraa buufachuu qabna jedhanii dafanii biyyatti galan kadhannaa isaatiin maqaa dha'uun hin danda'ama. Nama tokko maqaa dhahee ofitti kadhatee kottaa galaana gargaaraa jedhee yoo sun hin taane Oromoon harkaa fudhatte biyya kana jedhee kan galche Burtukaan Miidhagsaa fa'aa hanquban qaba. Diiteelii isaa nama mari'atteetti. For example. Ijoolleen kun akkas yaadu maal sitti fakkaata? Warra gaarii fakkaatu maal jette? Namoota hedduutu ture. Kadhatee kan dura isaan galche isa. Erga galanii gaafa biyya guutuu akka bara durii sanatti hawwii durii isaanii san godhanii alaabaa isaanii dibatanii maal godhanii Oromoo arrabsaa maal godhaa turan. Torban tokko lama booda gaafa ABO'n galu immoo Oromoo rukutan. Kana hunda Abiy taa'eeti ilaala. Maaliifin kana hunda kaasa amma? Qabsoon Itoophiyaa keessa wal dorgommiin Itoophiyaa keessa jiru. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru. Wal dhabbiin Itoophiyaa keessa jiru. Eessa jira yoo jettee Oromoo cabsuuf tattaafachuu fi Oromoo hanga ammaa kanan cabeeyyuu naquuqaa bilisummaan barbaadaa jedhee akkuma isaammoo warra cabee kana wajjin mirga hiree ofii murteeffachuuf hin barbaadaa warra jedhu. So kaampii lamatu jira Itoophiyaa keessatti. Kaampii Oromoo irratti duulu,
kaampii Oromoodhaaf duulu. Oromoodhaaf immoo gaafa duulu mirga saboota hundaaf kan duulu jechuudha. Siyaasni kanu qaamoleen siyaasaa Itoophiyaa bakka lamatti akkanatti qoodamu. Kan biraan jiru kan gidduu waan hin jiru kana keessa kanaan ala. Wayyaaneen kan rukutamtuuf uummanni Tigraay kan rukutamuuf waa'ee sabaaf sablammootaa kana isheetu fidee facaasee uummanni kanan beeku ture. Seeraan nurratti gaggeesse. Kanaaf wayyaanee injifachuudhaaf warri Habashaa gandi Amaaraa wayyaanee injifachuudhaaf Abiy ofirraa haxaa'uudhaaf maal godhuu qaba? Seera heera mootummaa kana because yoo yaadatte gaafa Abiyyi fi warri TPLF wal dhabe yeroo duraa otoo lolatti hin deemini rakkoon guddaan wanti ture maalinni isaan heerri biyya sanaa haa kabajamu haala seeraatiin haa deemamu nuyi seerarraa maqnee filannoos biran dabarruu maal jedhanii cichanii irratti dubbachaa turan. Warri kibbaa warri saboota xixiqqootis isaan jala hiriiranii seerri heerri mootummaa kun immoo mirga keenyaaf mirga gaafannu naannummaa barbaanna qe'ee keenya ka haala ittiin bulchinuun barbaanna eenyummaan keenya akka beekamu barbaanna warra Qimaantu warra Agaw warra Hadiyyaa Kambaataa Walaayittaa Daawuroo Gaamoo Goofaa Guraagee warri kun hundi naannoo ta'uu barbaada. Sidaamaa okay about 10 of them. Amma federalizimii irratti xiyyeeffatanii heera irratti xiyyeeffatanii uummata kana walitti qabanii Maqaleetti walgahii tokko goonaani rakkoon heerichumaa kan jedhu. Heera kana jijjiiruu qaba. Isa qofa miti. Gaafa uummata Sidaamaatti wajjin mari'achuuf deemu naannummaa barbaannaa gaafa jedhan dhiisaa kun bar herrega ida'amuu irratti hundoofnee waan biyyoota gurguddoo biyyoota kaan kan akka Eertiraa kana walitti fiduuf deemna waan ta'eef waan amma naannoo maal jettanii maraattaniif kun yooma eessa waan barbaachisu miti. Garuu jedhee dide gaafa inni didu ijoolleen ejjettoon Sidaamaa gadi baatee gaafa mormitu nama 200 ol ajjeesanii akka koomishiniin isaanii mirkaneessetti waan nama 167 dhume. Garuu wandootti alataa wandootti Hagara Salaam bakka jedhamu amma maqaan kan jijjiiramee jira. Arbeegonaatti Arooressaatti mana hedduutu gubame namni hedduun dhume kan homaa hin gabaasamiin jechuudha. Sun dhumeet ammas uummanni sun didnaan referendamii godhanii garuu referendamii ni godhattu naannoo ni taatu hooggansi keessan garuu PP ta'uu qaba jedha nutti dabalamuu qaba. So kaffaltiin naannummaadhaaf isaan wareegan maalinni bakka mootummaa paartiin Abiy Ahmed isaan bulchuu qaba jechuudha. Warra kaan ni hidhanii siyaasa keessaa balleessan. So bakka hundatti ergasii hoo Walaayittaa irratti duula banee wal dorgommii hedduutu ture. Walaayittaa hin cabsee kaan ofitti qabatee hin bitate. Ammas biyya alaarraa lolaa jiru. Gartuu sabaaf sablammootaa kan jedhu tokko wajjin lolaa jiru. Ammas immoo abroonnat maal keessaa wacaa jiru. Tokko harcaatee tafte isheenis. Amma achiin deemee gaafa qaamoleen Oromoo gaaddisa hoggansa Oromoo kan jedhu jalatti Abiyyi fi gabbaruu qabu gaafa jedhamu dubbiin hin taane. Isumaan dura ammoo waraana kana galchaa maal kan jedhu waan tureef waraana Oromoo waraana bilisummaa Oromoo irratti lola waraanaan jalqabe Oromoo irratti lolli waraanaan jabaan jalqabe naannoon lixaa akkuma jiruun rakkoo guddaa keessa ture. Waggaa meeqaaf? Gujiin dararaa guddaa keessa ture. Maarree lollii fi wal tasgabbii dhabuun biyya sanii maalirraa maddaa yoo jette paaterni isaa yoo ilaalte haala dubbiidhaanis akka siyaasaa keessatti dubbatamuttis nareetivii isaanii keessattis lafa irratti immoo qabatamaan kan jiru akkam gooneet Oromoo cabsinee Itoophiyaa fudhachiisnaa kan jedhuu fi qabsoo Oromoo harkaa buusnaa deebi'ee bilisoomnee maal waci kun hundi jechuudha.
Oromoo qabsoorraa akkamitti demobilize goonee galchine Oromoon qabsoon Oromoo akka dhaabbatu akkamitti goona goolabameera hanga biraatitti kan nuun jedhan bar Oromoo qabsoo malee harka qabsoo Oromoo harka Oromoorraa baasuudhaaf kan godhamu dha kun tokko. Kan biraa maali? Mirga keenyaaf falmuu qabnaa warra jedhu keenya qofa otoo hin ta'in immoo furmaata impaayera rakkoo impaayera sanaaf kan fidu mirga saboota achi keessatti cunqurfamanii jiran kabajuu qofa warri jedhu. Kana gochuudhaaf eenyutu tokko pirinsipilii raayis ka'anii waan diinuu akka isaan diinoomfatanis beekanii akka diinoomfataman beekanii warri Tigraay fi Oromoo fi warri Kibbaa sabaaf sablammoota adda addaa Affaariin, Beenishaangul, Qimaant, Agaw, Gaambeellaa dabalatee Somaalii dabalatee gar tokkotti dhaabbatu jechuudha. So siyaasni Itoophiyaa amma kaampiin isaa lama Oromoo cabsina moo Oromoon cabsinu. Kanaaf maaltu ta'e amma heera kana jijjiiruudhaaf maal haafinnu gaafa jedhan dura maal ijaaran ji'a tokko tunguutiin የማንነትና የድንበር ኮሚሽን ኮሚሽኒ eenyummaa fi daangaa irratti mari'atee yaada mootummaan ittiin marteessuu qabu akka fidu maal jechuudha. Naannolee diiguu irratti kan xiyyeeffate. Nu immoo lakkii heerrii kan kun isinii hin hayyamu. Waa'ee daangaa, waa'ee eenyummaan already clearly heera keessa jira. Heeraan deemuun ni danda'ama. Malee waan biraa fiduun waa tuttuquudhaafi. Waa tuttuquun immoo gad jechuun jetti Amaarri gaafa mammaaktu. Gad jechuun kuni waa butachuudhaafi jedhu. Okay? Kanaafi lakki dhiisaa jennaan dhiisanii isa immoo bakka karamiyyuu hin deemne achumatti dhaabbate. Takka turanii Yerqa Salaam Komishin kan jedhu uuman. Kunis bakka araaraa jechuudha. Komishinii araaraa. Innis waa fayyaduu dide. Utuu kana jedhamu Pretoria irratti warra Tigraay wajjin walii galan. Waliigalteen tokkochi maal ture? Haqa yeroo jijjiiramaa jechuun itti gaafatamummaa yakka lola waraanaa sana keessatti godhameef. Itti gaafatamummaan mirkanaa'uu qaba. Warri yakka duguuggaa sanyii geggeessaa ture seeratti dhiyaachuu qaba. Kan jedhu waliigaltee ture. Amma maal jedhanii as dhufanii kun marii biyyoolessaa dhiyeessineerra achi keessatti dhufanii haa mari'atanii. Labsii waa'ee haqa yeroo jijjiiramaa transitional justice kan jedhus baasnee kunoo labsinee jirra karaa saniin haa deemanii kan jedhutti taphatu jalqaban. Ammas eessatti deeme wayyaanee wajjin miti rakkoon. Wayyaaneetu qabsoo Oromoo kan biyya diigu kana wayyaanee deemaa jedhanii baru. Fottooquu dandeessu faa jedhan deemaa yoo feetan. Har'as Itoophiyaa keessa hin jirtu. Akka uummata kaanii mootummaan federaalaa bulchaa hin jiru biyya san beeki. Rakkoo irraan qaban haa deemanii jedhu. Maarree maaliifii waan kanarratti gamu waan bara wayyaanii jalqabame kanarratti gamu yoo jette Oromoodha rakkoon. Oromoo kan nurratti mataa irratti nutuulee wayyaaneedhaa kanaaf ishee cabsuu qabna. Bara 2019tti Oromiyaa irratti lola labsan. Takka turanii dadhabnaan torban lamatti fedha. Torban sadiitti fedha. Marroon du'eera. Waboon baddee jirti. Tokko qoqqocaatuma jira shuftaa takka kan hafte malee dhumteera. Jedhanii haasaanii dadhabnaan okay, kan gufuu nutti ta'ee warra Tigraay kana so achi duullaa jedhanii garasitti deema darban. Maal sitti agarsiisa sun? Lolli sunuu lola Oromoo ni cabsina moo at least karaa seera heera mootummaa sanaan akka kaayyoo isaa karaa seeraatiin hordofuu barbaadutti goona. So militant nationalism of Oromoo cabsuudhaaf seerri sun uumame duru militant nationalism of all the nations, by the way. Heerri suni impaayera
lubbuun jiraachisuuf itti fufsiisuuf akka danda'amu wal dhabdee saboota gidduu jiru yookiin sabaa fi sabootaa fi mootummaa Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa gidduu jiru tasgabbiitti uumuudhaaf kunoo akkanumaan lolaan fottoquurra laal mirgatu jira jedhanii paasifaay gochuudhaaf bakka lafa kaawwame. Akka jiraachistu impaayera sana akka jiraachisuuf hiree ofii murteeffachuun maal achi keessatti qophaa'ee ta'a. So nan deema gaafa jettu okay seeratu jira siin jedhe siigalee paasifaay gochuudha. Garuu fottoqtu. Referendamii gaafannaan ati warra nagaa jibbu, nagaa tasgabbii jibbu, misooma jibbu, dimokiraasii jibbu. Okay? Ati finxaaleeyyii maal jedhamteet mana hidhaatti shororkeessaa jedhamteet mana hidhaatti darbamta. Opiidiyoon akkas ta'aa turte. Maaliif kun ta'e? Hiree ofii murteeffachuun ni danda'amaa siin jedhe. Garuu yaadni isaa jalqabarraa bu'uurri isaa impaayera jiraachisuu waan ta'eef referendamii siin hayyamu. Mootummaan rakkiloo ta'a. Kana rakkoon isaa. So maaliif jiraate yoo jette impaayera jiraachisuu. Impaayera tana kamtu sodaachisaan? Obviously naannoo Amaaraatii miti. Obviously Tigraay miti. Tigraay deemaa jedhan kuno isin hin barbaannu iyyuu hiyyeessota miliyoona 6 maal nu godhuu jedhu bara. Dhakaa keessan tundurratti hafa malee maal dhakaa sanarraa wanti argannu hin jiru. Akkasitti dubbatu beeki. So rakkoon eessa jira yoo jette Oromiyaa. Oromiyaa tana warri TPLF akkamitti tasgabbeessinee akkasuma laal sabboonummaa quuqama aarii guddaadhaan ka'ee impaayera diiguuf jedhu kana karaa seeraatiin akka abdii horatee deeffatee tattaa'u akka leencoo lataafaa godhan kan ODF akka amma immoo Daawud Faanuu garasitti deema. Achumatti teenyeetii karaa seeraatiin waa barbaanna. Taanzaaniyaa gaafa deemanis marroo fi jireenyaan kana fudhatanii dhufan. Karaa federaalizimii kana jiraachisna kan jedhu. Okay? So tooftaa Oromoo ittiin qabbaneessan pacification ture. Nuyi inni nuun geenye otoo hiree ofii murteeffachuun ni danda'amaa jedhamu shororkeessota jedhamnee manni hidhaa Itoophiyaa akka jiru mana hidhaa Oromoo ta'e. Okay? Biyyattiin mana hidhaa sabootaa taate. Ammoo baay'ee siin gaafannu at least waan heera irratti barraa'e Finfinnee irraa dhimma qabnu faayidaa qabnu nuuf haa kabajamu. Mirgi keenya haa kabajamu. Naannoo keenya ofii haa bulchinu. Daangaan keenya hin sarbamin. Mi'eessoo irraa, Moyyaalee irraa, Walloo irraa, karaa Wandoo Gannat kana fa'aa karaa hundaan uummanni keenya Gumuz irraa rakkoo guddaatu nutti uumamaa ture. Qeerroon gaafa gaafatu rakkoolee akkanaa kana kaasaa ture. Daangaan keenya haa kabajamu. Oromoon du'uun qabu. Duuti nurraa dhaabbatu. Magaalaan naannoon keenya hin cicciramin. Magaalaan kun magaalaa babal'achuu qabu otoo hin ta'in dhimma keenya faayidaa keenya nuuf eegsisuu qabudha. Inumaa. Waan akkanaa gaafatamaa ture. Ofiin bulchuu qabna kan jedhu. Dimokiraasiitu barbaachisa. Nu ukkaamsitanii misooma biyya san keessatti fidaa jirtaniin nuyi beelahaa jirra malee waa irraa argachaa hin jirru. Misoomte jedhama biyyattiin. Ijoolleen Oromoo miiliyoonaan yuunivarsiitii irraa bahanii hojii hin qaban. Qeerroon qabsootti gale kan karaa hundaanuu tokko kutateetuma qabsootti gale karaa mana hidhaatiin karaa dararaatiin gara akkuma ta'u ta'e qabsootti gale. Gariin tokko hojii barbaacha OPDO ta'e. Waa'ee sagantaa waa'ee siyaasaa OPDO hin jaalatu hin beeku bira. Hojiin waan hin jirreef erga gaafa Juunaddii Saadoo gadi bahee yoo hojii dhaban kobilistoonii baachuu danda'u barra. Hojii horachuu qaba warri barate bara kanaa jedhee itti qoosaa ture. Yoo yaadattan ta'e hundi keessan. So ijoollee santu miliyoonaan lakkaa'amantu gaaffii haqaa, gaaffii bu'aa misooma biyyasii irraa waa argachuu, gaaffii gabareen Oromoo misoomni jira gaafa jedhamu buqqa'ee lafarraa lafa dhabee zabanyaa ta'uu dadhabe. Waardiyyaa ta'uu dadhabe. Ijoolleen isaa beeloftee mana dhabee faffaca'uutti ka'e. Kana nurraa dhaabaa waan jedhu ture. Agartee isaan gaa Oromoo tana qabbaneessine karaa ergamtootaatiin bulchinaa amma misoomatti daddafnee haa deemnu saamichatti. Wanti isaa maali? Yoo biyyattiin misoomtee guddinni dhufee dubbiin sabummaa kun hin baddi kooministiidha beeke warri kun. Dubbiin sabummaa kun
yeroodhaa fi hanga jireenyi jijjiiramutti gaafa uummanni jireenyi isaa jijjiiramee magaalaan babal'atee namni guddatee waa'een sabaa kun xixiqqaachaa wal dhabbiinis dimaandiinis xixiqqaachaa deemaa kan jedhu qaban. Keessattuu developmental state erga ofiin jedhanii booda wal dorgommii saboota gidduu jiru kun baay'ee harifannee misooma yoo finne xixiqqaachaa waan deemudha. Okay? Garuu misoomni sun maal ta'e? Butameeti warra gubbaarraa jiruun butameet gara uummataa dhaqqabuu dhiise. Kanaaf ijoolleen jalaa ol kaatee jechuudha. Opiidiyoon jalaa ol kaate. Agartee? So, amma isaan tasgabbeessinee jedhaniit bakka amma qabbaneessinee jirraa waa'ee Oromoo warri fottooquu barbaadu karaa heeraatiin deemu maal jedhanii misoomatti gallaa saamichatti deemnaa jechuudha maqaa biraatiin. Saamnee immoo buqqisnee nama biyya qabu nama sabummaadhaan of laalu, nama eenyummaadhaan of laalu utuu hin ta'in homo economicus nama waa'ee dhimma dinagdeerraa qofa laalu. Hojiin argadhamoo, piroofitiin argadhamoo maal jedhee nama yaadu goonaa lafarraa buqqisnee hojjetaa goonee barataa goonee nama magaalaa keessa jiraatu goonee waa'ee gareetiif otoo hin ta'in waa'ee dhuunfaatiif warra yaadu. Akkuma biyya faranjii kana keessa namni hunduu doolaara ishii qocachuuf waa hunda dalaga. Waa'ee sabummaa isaa hin yaadu. Akkas goonaa kan jedhutu itti deeman. Garuu malaammaltummaatti gabbaarraa gadi bu'eeti saamicha sanis namoota hundaaf misoomni sun namoota hundaaf deemee namoota akka dhuunfaatti ikonomikalii bu'aa wayii agarsiisuu dhiiseeti. Gareedhaan ammas warri mootummaa keessa jiran karaa tokkoon kaampaaniiwwan warra Tigraay, karaa tokkoon militariin isaanii meeteek jedhee, karaa tokkoon warri opiidiyoo warri lafa gurgurtu. Okay? Sooromanii dubbiin misoomni jedhamu sunis dhaabbate deemee. So ammas dorgommiin sun ka'e. Kana hunda keessatti addi bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii Oromoo qabatee falmaa ture. Gaafasis biyya alaa kan jiru ta'ee biyya keessatti immoo riphee lolaa ta'ee kan qeerroo bilisummaa Oromoo ijaaree wantoota adda addaa godhaa ture. So heerri kuni jijjiiramuu qabaa gaafa jedhan haala Oromoo qabsoo harka isaa jiru kana akkamitti harka isaa irraa buufnaa kan jedhu irraa kan ka'edha. Kanaaf jedheeti Abiy komishinii kana ijaare. Komishiniin kun ajandaa gaafa lakkaawwatu maal godhe? Tokko nuyi sabaaf sablammoonni Itoophiyaa jedhee jalqabuun qabu. Nuyi uummanni Itoophiyaa jedhee uummata tokko nuti akkasitti waa'ee sabaa dhiisee haasa'uu qabu. Tokko. Lama. Olaantummaan sabootaa kan jedhu sovereignty of nations inni sun jijjiiramuu qaba. Sadii. Afaan biyya sanaa afaan hojiitti jedhama. Afaan biyyoolessaatu barbaachisaa. Sanummoo afaan Afrikaa keessatti kophaatti indigenous ta'e kan achumaa marge afaan qubee saabaadhaan barreeffamu kana afaan Afrikaa godhuuf deemnati. Asitti immoo afaan saniin kan barraa'u. Afaan Oromoos yoo dubbatame afaan kunis yoo dubbatame qubee saniin kan barraa'u ta'uu qaba. Yaada Abiyyi dur dubbatedha. Gaafa ministeera information maalinni saayinsii fi teeknooloojii ta'ee ture haasa'aa ture. So amma maaliif dubbiin kun waa'ee afaanii ka'e? Tokkoffaa dhiibbaatu karaa lafarraa jira. Afaan biyyoolessaa heddummaatu qabaa. Amma afaan Amaaraa qofa ta'uu hin barbaachisu kan jedhu. Lammaffaa ammoo warra afaan biyyoolessaa qabaachuu qabna. Biyyattiin impaayera waan taateef afaan biyyoolessaa, komishina biyyoolessaa, marii biyyoolessaa kan jedhamu qabaachuu hin dandeessu. Oromoo keessatti komishina marii biyyoolessaa Oromiyaa jechuun ni dandeessa because Oromo is a nation. Okay? Ethiopia is not a nation, it's a multinational empire. Oromo biyya miti. Biyya waan hin taaneef biyyoolessa jettee waa'ee Itoophiyaa irraa dubbachuu hin dandeessu. Kanaayyuu immoo morminaan turanii jijjiiran baay'ee maqaa isaatu nuyi jennaan ብሔራዊ ኮሚሽን jechuurra አገራዊ ኮሚሽን jedhan. Agartee? Kanaaf achi geessaniit afaan biyyoolessaa irratti mari'annaa jedhan. Sadii maal? Sadaffaan maal? Hiree ofii murteeffachuu kan jedhu kun haqamuu qabaa jedhan. Afraffaa mirgi waloo baay'atee mirga dhuunfaan dagatamee waan jiruuf mirga dhuunfaa irratti jabeessinee
chapter boqonnaa 3 keessa heera keessa kan jiru isa jijjiiruu qabnaa jedhan. Afraffaa lafti kan nama dhuunfaa ta'uu qaba. Lafti mootummaa harka jiraachuu yookiin sabaaf sablammootaati kan jedhu sun sirrii miti. Lafti kan dhuunfaa ta'uu qaba. Maaliif akka godhan beeki? Kan dhuunfaa taanaan namni gurgurata investerii dhufee Oromoo irraa biyya bita. Biyya bitee Oromoon facaatee gara magaalaa galti. Kadhattuu taate. Okay? Gaafas Oromiyaan biyya keenya kan jedhu kun dubbiin Oromiyaa kun hin bada. Because namni kaapitaala argachuu danda'u, namni maallaqa qabu, namni lafa bitatuu danda'u eenyudha? Gabaree miti obviously. Namni bitachuu danda'u warra kaan. Alright? Biyya alaarraayis keessaayis. Isaan xiyyeeffatanii tooftaatti godhataniiti itti deemaa turan. Laal bara 1990moota keessatti Economic Association of Ethiopia kan Biraanuu Naggaadhaan hoogganamu raa'ii 2020 jedhanii bara 2020 irratti maal akka godhuu danda'an, maal akka godhuu, maal achiif godhuu akka barbaadan kaayyeeffatanii itti deemaa turan. Oromoon kun kana hunda nu hubatu sirriitti. Laal isatu immoo ta'e bara 2020tti utoo waa'ee misoomaa miti kan godhan, waa'ee siyaasaatiin Tigree haleelanii duguggaa sanyii irratti geggeessanii Oromoo cabsanii akka waan godhanne godhanii jiraachisuun jalqabamee jechuudha. Agartee achirraa madda wanti kun. So maal jedhanii amma keewwanni 41 kan lafa qotee bulaadhaaf deebisuuf tattaafannaa waan jiruuf bara 1960mootaa keessatti waan tureef land to the tiller kan jedhu kanarraa kan dhufe lafti kan mootummaa ta'ee ture. Heerri biyya sanaa immoo amma maal jedha? Lafti kan mootummaa fi kan sabaaf sablammootaa irra jiraataniiti jedha. Isa san jijjiiruu fedhan. So lafas maalis mirga gaafa jedhan wanti jijjiiruu fedhan laftis kan Oromooti. Because sabboonummaan Oromoo lafa qabu. Oromiyaa jedhamti. Dubbi Oromiyaa jedhamtu kanatu hin taaneef. Tigraay jedhamu rakkoon qabu. Somaalii jettee yoo fottoquus barbaade rakkoon qaban baay'ee isaan. Kanaaf walii galanii naannoon Somaaliyaa fi naannoon Amaaraa mari'attoonni Amaararraa fi naannoo Somaaliirraa dhufan walii galaniiti akkamitti waa'een Finfinnee kan akka waan Oromootti dubbatamaa jedhanii warra OPDO reebaa turan amma marii biyyoolessaa kana keessatti. Maaliif kan nama hundaayyuu isaan rakkoo irraan qaban Oromoodha rakkoon. So siyaasni Itoophiyaa the dividing line is Oromia and mirga Oromooti. The dividing line left and right kan jedhamu jiru Itoophiyaa keessatti. Hiree ofii murteeffattamoo hin murteeffattu. Maal jedhama maqaa jaddaa kennameefi. Mirga waloodha moo mirga dhuunfaa? No, isaa miti dubbiin. Mirga waloo kun kan ka'u, heerri kan ka'u Oromoon akka Oromootti hin jiraatamoo hin jiraatu kan jedhu dhabamsiisuudhaaf. So inni san deemee kan biraa maalinni hiree ofii murteeffachuu kan jedhu kan haqu. Okay. Kan biraa ajandaan isaanii parliamentary system irraa caffeerraan hoogganamu irraa pireezidentiidhaan hoogganamu. Pireezidentii akkuma Ameerikaa kana waa hundaa ofiif murteessu. Marii paarlamaa deemee mariisisee achirraa hayyama argatee nama hojjetu otoo hin ta'in ofuma isaatii governing executive ta'ee akkatti deemu. Mootii ta'uu barbaada. Deemee. Maaliif kana godhu? Biyya kan tokkoomsuu danda'amu yoo namni uummanni hundi filatu jiraatedha akka pireezidentiitti. Sana godhuudhaaf ammoo uummanni xixiqqoo waan ta'eef biyya sana keessatti namni tokko fedhii Oromoo, fedhii Amaaraa, fedhii yoo hin arganne maajoritii argachuu waan hin dandeenyeef soo gara pireezidentummaatti yoo jijjiirree hundisaa waa'ee sabummaa dubbachuu saba isaatti lallabuu dhiiseeti saba kaan akka hawwatutti deema. Maal jechuudha kun? Namni Oromoo ta'e tokko yoo Itoophiyaa bulchuu barbaade Oromootti lallabuun hin gahuuf 50+1 argachuudhaaf. Okay? Kanaaf maal godhuu qaba? Waa'ee Oromoo gadi qabee akkuma amma Jawaar fa'aa godhaa jiran
hayyoonni Oromoo tokko godhaa jiran. Abiy himself godhaa jiru. Biraanuu Leenjisoo fa'aa torban lamaan dura maal jechaa turan? Filatamuudhaaf jedhanii Finfinneen kan sabaaf sablammootaati maal kan jedhu. Agartee haala itti deemamaa jiru. So parliamentary system irraa gara pirezidantummaatti jijjiirra gaafa jedhan innis dubbii Oromooti deemee akka Oromoon aangoo qabachuu hin dandeenye. Waa'ee Oromoo haasa'aa aangoo qabachuu akka hin dandeenye. So waa'ee Oromoo irratti haasa'uurra waa'ee biyyoolessa waa'ee Itoophiyaa haasa'aa warra kaan ofitti ammattee isaan hawwachiisaa aangoo argatta malee waa'ee Oromoo sabboonummaa Oromoo rakkoo Oromoo dubbattee aangoo argachuu hin dandeessu because kophaatti hafta minority taataa kan jedhu. So kanaaf harka Oromoota irraa qabsoo Oromoo kaayyoo qabsoo Oromoo arcaasudha dubbiin. Immoo ta'eefi jira. Kun har'a Jawaar waa'ee Oromoon dubbatu. Of harkaa dhiise. OPDO'n sodaatee waa'ee Oromoon dubbattu turte. Nuyi biyya bulchinaa jetti. Biyya nutu jaare. Sodaattee jechuudha. Garasitti deemnaa waan amma godhaa jirru kana seeraan goonaa. Kanatu biyya ijaaraa. Kanatu sabboonummaa balleessaa kan jedhudha. So mariin biyyoolessaa, koomishiniin marii biyyoolessaa kun dubbiin isaa qabsoo Oromoo awwaaludha. Qabsoo saboota awwaaludha. Garuu biyyattii diiga kan jedhan biyya hambisuuf maal kan jedhu amma wanti haasa'amu kun eenyu irraa hambisu? Tigraay irraa hambisuu hin fedhan. Tigraay habaddu jedhan. Somaalii dhimma hin qaban. Eenyu rakkoon Oromoo. Sabaaf sablammoota kaan immoo maqaa isaaniitu hin beekan maqaan dhahan hin jiran kan isaanii. Akka fedhan immoo seera heeraan ala naannoo sadii uuman bar amma erga Abiy seeraan ala jechuudha. Erga Abiy aangootti bahee booda. So dubbii Oromooti. The dividing line, the litmus test of Ethiopian political formation is the question of the Oromo. I always said many years ago, bara dur irraa jalqabee gaafan seera heera mootummaa Itoophiyaa barsiisu universitiitti. There is no question of nationalities in Ethiopia. There is only the Oromo question jechaan ture. Maaliif gaafa jettu gaaffiin gaafadha. Beekeetu kilaasii keessatti. Warra mootummaa irraa dhufe civil service keessa ture dura. የወላይታ ህዝብ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት አለው። ብሔሮች የራሳቸውን ዕድል በራስ የመወሰን መብት አዎ ni fudhatu. Hiree ofii murteeffannaan yaa. Walaayitaan saba tokko. Yes. Walaayitaan hiree ofii murteeffachuu danda'a. Of course. Mursiin saba tokko. Mursiin hiree ofii murteeffachuu danda'a. Of course. Everybody agrees. Hundinuu ni fudhata kan. Oromoon saba tokko. Oromoon hiree ofii murteeffachuu danda'a. Rakkisa namuun dubbatu namuu cal jedha. Maal taata maal cal jettu maal taata namuu takka hin dubbatu. Amma gaafan dhiibee tokkoon gaafadhe dubbiin kun rakkisaadha agartee jechuutti deema. Durirraa jechuudha. Agartee amma mirga sabaaf sablammootaa kan jedhu fudhachuun eenyuyyuu hin dhibu. Mirga Oromoo gaafa jettu garuu hin maraata. Maal jechaa jiru amma? Finfinneen kan Oromooti hin jedhina. Finfinneen kan sabaaf sablammoota hundaati. Okay, sabaaf sablammoota hundaa isaan jedhan sana keessa Oromoon tokko. So kan sabaaf sablammoota hundaa yoo taate kan Oromooti jechuun maaltu rakkoodha? Isuma jechuu miti. Oromoonis at least keessaa qaba jechuu miti. No. Kan Oromooti jechuun sirrii miti. So biyya san keessatti, impaayera san keessatti, okay, garee lamatu wal dorgomaa jira. Garee impaayera jiraachisuu fedhuu fi garee Oromiyaa bilisoomsuu fedhu. Oromoo bilisoomsuu fedhu. Kan warra kaanii yoo Oromoon bilisoome waan dhufuudha. Isaanis irraa dhimma hin qaban. Okay? Dubbiin kana mariin biyyoolessaa Itoophiyaa kan koomishiniin kun kan uumameef ajandaan kan lafa kaawwameef seera heera mootummaa ijaaranii jijjiiranii qabsoo Oromoo harka Oromootaarraa buusisuudha. Butachuudha. Kana herregni isaanii amma deemee OBN irratti gaafa namichi dubbatu. Minilik miti goobanaatu biyya ijaare, nutu biyya ijaare, baarreentuun keenya Aksum kallacha Oromooti. Laalibalaan kana. Okay? Dooriin keenya
kan jedhan agartee Oromoo qabsoosaa harkaa saammatanii gara biraatti jijjiiranii Oromoo waaraa yeroo dhumaatiif Itoophiyaa fudhachiisuu kaayyoo kanatu deemamaa jira. Mariin biyyoolessaa akkanatti deemaa jira. So tokkoffaa seera qabeessa miti. Lammata ajandaan isaa waan heera laallatu miti. Sadaffaa yeroon isaa sirrii miti. Marii biyyoolessaa kan gootu waliigaltee waliigalaa general consensus uummachuudhaaf. Marii biyyoolessaa gaafa gootu namni hunduu jiraachuu qaba. Warri mari'achuu qabu. It has to be inclusive. Biyyi nagaa fi tasgabbii qabaachuu qabdi. Okay? Marii biyyoolessaa kan gootu waliigaltee uumuudhaafi jecha waldhabinsa siyaasaa irraa bira darbee kan qawweedhaan wal gaarreeffatu naannoo sadiitu jira. Naannoleen sadeen kun Tigraay, Oromiyaa fi Amaarri dhibbentaa 75 ol ta'uu danda'u. So biyyattiin dhibbentaan 75 ol at least yoo sadeen kana qofa fudhanne bakka biraattis lolli jira. Yoo sadeen kana qofa fudhatte dhibbentaan 75 ol ibidda keessa jirti jechuudha. Warri qawweedhaan wal morkuu jiru mari'achuu qaba. At least qawwee dhaabee marii gaafa jettu warri qawween dhukaawu kun dhaabbatee mari'achuu danda'uu qaba. So warri lolu hin mari'antu. Warri magaalaa keessa taa'ee aangoorra jiru wal waameet walii wajjin mari'ata. Isaan yoo walii galan maal rakkoo qaba warra wal loluutu ammas lolatti jira. Warri waa walirraa hin qabne warri nagaadhaan ofii aangoo hiratee saamichatti bobba'ee waa hundaa godhatee karaabaata hidhatee biyya keessa taa'ee nagaadhaan sanuu paartii tokko keessaa bahanii miseensonni sun paartii tokko yookaan deeggartoota isaanii tokko yookaan immoo warra isaanii wajjin tumsan akka Abin, Izeemaa, Innaat paartii maal warra jedhaman. Warri kun already akka mootummaatti bakka tokko dhaabbatanii imaammata tokkoon biyya bulchaa jiru. Warra kanatu dhufee mari'ata. Yoo wal dhaban duraanu bar tokko qorannoon geggeessa ture gara Karrayyuu kana bira deemeen Abbaa Gadaa Bulloo jedhama. Karaa Matahaaraa Walanciitti kana deemee dubbisa. Bara sangaa wal dhabbii naannoo Somaalee fi naannoo Oromiyaa, naannoo Affaar fi naannoo Oromiyaa keessattuu karaa Fantaallee kana fa'aa karaa Karrayyuu wajjin wal dhabbii tokko jira. Ani wanniin qoradhu jaarsummaa fi araarsi abbootiin godhaa geggeessan waldhabbii rakkoora waldhabbii furuudhaaf hagam tokko jabaadha kanan qoradha. Kanaafin warra araarsaaf jaarsummaa geggeessan kana gaafachuu barbaade deemee jennaan Abbaa Gadaa Bulloo maal naan jedhee biyya guddaa daangaa kan bulchu mootummaa keessanii naan jedhe. Magaalaa dhaariin dhufee mitiire. Nagaa uummataa kan bulchu nuyi jedhe. Rakkoon amma asii uummanni wal fixee lafa keessa deemnee gufuun nu dhahee kunoo madaanee maal fa'aa jennee goda keessa deemnee uummata kan araarsinu nuyi. Uummanni kan wal dhabu as nu bira. Kan ammoo araaramne jedhanii televizyinii irratti harka wal fuudhanii araara labsanii warra waliin lolle eessatti wal lolanii naan jedhe jaarsa Abbaa Gadaa Bulloo lubbuun jira ta'an beeku. Akkana naan jedhe tapha keessan dhiisaa naan jechuu isaati. Sii galee. So ammas marii biyyoolessaa komishiniin marii biyyoolessaa mariin inni geggeessu warra wal lolaa jiru dhiiseeti warra nagaa buusu nagaan waliigalteen gidduutti uumamuu qabu dhiiseeti warra waliin lolin warra wal ta'ee aangoo hiratee maallaqa hiratee kiraabaata uffatee babbareedee galma kireeffatee taa'ee waliin biyya bulchuu yoo ta'e sunis waraana bobbaasaa uummata keenya uummata adda addaa fixaa warra jirutu ammas mari'ata. Eessatti wal dhabdanii jechuudha gaasaaniin wanti biraan jiru waan ta'eef. So akka seeraatitti seera qabeessa miti. Yeroo isaa immoo gaafa laaltu yeroon isaa
waraana keessa teessee kanan gootu. Silaa qaamni akkanaa kun duraan dursa wanti godhuu qabu ture qawween akka cufamu afaan qawwee akka cufamu tattaafachuudha ture. Deemanii warra wal waraanaa jiru kana dhaabu akka dhaaban godhuudha. Akkamitti kana godhu immoo yaadan qaba kanarrattis. Mootummichi akka isa kanatti kana murtee keessatti nu deebita yaadaalee gaafilee dhiyeessine hedduu keessa deddeebitee ijoo dubbiidhaa bakka jajjabduu irraa kaaftee irraa dhuunfaa dhugaa dubbachuudhaaf galatoomii. Mee isa kanatti deebina murtee yaada boodaa keessatti ijoo qabxiilee jajjabduu boodatti nu haftatti yeroo qabaanne sanatti deebina. Jaajicha mee gabaabsiituma dhimma marii biyyoolessaa kanatti Dr. Saggaayee waa hedduu irraa kaasanii dubbatanii jiru. Dhimma marii biyyoolessaatti wajjin wal qabatee wanni dubbatamaadhaa jiru mariin biyyoolessaa kan biyyattii bakka bu'u kan uummata bakka bu'u osoo hin taane kan paartiin bilisiginnaa fi isiitii caasaalee isii godinarraa hanga naannoletti walitti qabuudhaan teessee murtee biyya saamuudhaa irratti gaggeessuudhaaf murteessitee akkuma Dr. Saggaayeen jechaa jiru kana warra jaantu guutuudha karaa sooshaal miidiyaa. Akkamitti ilaaltan isin akka jaarmaa ABO biyya alatti? Galatoomi Dr. Saggaayeen sa'aa dheeraa fudhatee akka namaaf galutti akka uummanni Oromoo guutummaan hubatutti waan dheeraa irraa himee wanti kana keessa deebinee dubbannu jirayyuu baay'ee natti hin fakkaatu. Haa ta'u akka jaarmaa ABO biyya alaa qofatti otoo hin taane akka dhala Oromootti wanti amma bilisiginnaan godhaa jirtu tokko Dooktar irraa dubbachuu jalqabee ture gaafiin kun sana laallatti. Piippiin warra waliin lolletu iddoo sanatti waan wal ga'aniif warra hin beekne warra fooloorii gurguddaa qabu feesbuuk irratti warra dhimma biyyaa hin beekne warra waliin lolle warra gaafiin sabaa harka hin jirre warra maaliif Oromoon gaafii kaasee maal rakkatee Oromoon rakkoo kana keessa seenee eenyutu gaafii Oromoo baatee jira eenyutu rakkoo Oromoo hiikuu danda'a eenyutu waan Oromoon barbaaddu beeka gaafii waggoota dheeraa eenyutu baatee jira eenyutu waan kana yoo dubbate irraa furmaata buusuu danda'a maalinni immoo gaafiin Oromoon immoo maal gaafatee kan jedhamu warreen of harkaa qaban galma sana keessa hin jiran. Warri galma sana keessa jiran warra mindaa walii kennan akkuma Dr. Saggaayeen jedhe warra waliin lolle warra wajjin sirbaa bulu warra wajjin dhuguma waraana bobbaasu warra wajjiniin sirbee galma tokko irratti waltajjii tokko irratti waliin ayyaana geggeeffatu warra hoteela Bishooftuu keessatti suuraa waliin gurguraa bulutu warra masantu waltajjii sanarra jira. Suuraa waliin gurguru suuraa Shimallis miliyoona 3 yeroo gurguramu. Suuraan Abiyyi miliyoona 5 suuraan Adaanach warra gurguraa bulu. Warra wajjiniin daansii sirbaa bulu warra wajjin konsertii qabatee wajjin dhiichisaa bulu warra gaafa filannoo abalu filanne warra waliif qoodee dhuunfaadhaanis yoo ta'e wal filatee oolaa bulu fakkeenyaaf Diimaa Naga'oo fi Qajeelaa Mardaasaa fi Leencoo Lataa fi warreen mootummaa gargaaran warreen gaaf tokkoyyuu mootummaa wajjin yaada garaagarummaa hin qabaanne achirratti argamuu hin qabanii jechuu qoomiti. Argamuudha qabu. Dhimmi biyyaa isaan hin laallatu jechuu qoomiti. Isaan laallata. Garuu isaan qofa miti kan laallatu. Warri dhimmi biyya kanaa laallatu. Warri gaafii uummataa of harkaa qabu. Warra har'a falmaatti jiru. Warra har'a qabsootti jiru. Eenyu isaan kunis keessaa gaafiin Oromoo tokkoyyuu irraa hin deebine
karaa nagaayyuu dhufaatii gaafiin Oromoo dhufuu hin dandeenye hin danda'usi kanaaf qawwee qabatanii achi jiru. Jalqaba maaltu barbaachisaa gaafii Oromoo deebisuudhaaf dursa maaltu barbaachisa? Nagaan buutu barbaachisa. Sanatti iyyuu seenuun dura. Mee sagalee qawwee dhageessaa asiin nutti seenanii nu rukutu jettamoo dhimma biyyaa haasofta. Magaalaa baadiyyaan nagaan hin jiru. Waraanni godaa diroonii dhukaa asii immoo marii biyyoolessaa geggeeffama. Warri walitti dhukaasu mari'achaa hin jiru. Yoo har'a murteessitee kaatees boru dhufee diigamu. Maaliif irratti waliin galle ka? Hin murteessine ka? Ati har'a murteessi ganama yoo waraanni bilisummaa Oromoo dhufee diigaa walga'isan. Maaliif hin taane? Isaaf hin taane innis waltajjii biraa geggeeffamaa jechuudha. Maaltu sana isaan godhe? Maaltu akka gattaanii waliin hin mari'anne isaan taasisaa jira? Tokko waliin mariidhuma sana keessatti wanti isaan ofirratti sodaatan waan gaafileen ka'aa turte. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo kaasaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo kaasaa ture. Hayyoonni Oromoo kaasaa turan. Barruuleen meeqa irratti barreeffamte? Madaan qabsoo Oromoo irratti biyya Oromoo irratti rakkoon gahaa turte yeroo hunda gaafii taate. Fakkeenyaaf har'a kaaba Oromiyaa irra yoo kaane uummanni keenya similee ta'eeti afaan isaarraa dhabamaa jira. Raayyaan lafa Oromooti. Jaalannus jibbinus raayyaaf qophoon jedhu isaan raayyaaf asabo lafa Oromooti. Wallo lafa Oromooti. Ani wallo keessa miilaan deemeera. Gaarri isaa afaan Oromoo dubbata. Lagdi isaa afaan Oromoo dubbata. Raayyaan afaan Oromoo dubbata. Isaanuu gaafa warra rabsan ni jedhu. Isaanuu ni dubbatu. Maaliif uummanni raayyaa waan dubbatu jira, uummanni walloo waan dubbatu jira. Kootu haga deemiti kun hundumti isaa gaafii Oromoota achirra jira. Inqaanfanneen ija cuummatiin kaatee namatti sirbiteedha Oromoon. Magaalaa Finfinnee keessatti dhufaniiti hoddola miti. Magaalaan Finfinnee handhuura biyya keenyaa keessatti akkamittiin uummata hin qaanfanne Tsaggaayee Araarsaa akkamittiin Finfinneen kan Oromooti jedhaasin jedha garbee Abashaan. Har'a duulli deemaa jiru. Dooktar Tsaggaayee irratti duula guddaa deemaa jira. Maaliif? Waan dhugaan Oromoo dubbatamteef. Amma isaan gaafii rakkoo Oromoo kana deebisuudhaaf kaanii waa tuttuqaa jiru lakki. Kanaaf miti. Gaafii Oromoon bifa kanaan hin deebi'u gaafiin Oromoo. Gaafiin Oromoo kan deebi'u dursa Oromoo fi Oromoo gidduutti nagaa gabbuustee teessee wajjin gaafii Oromoo deebista. Gaafiin Oromoo nama gaafattee hin deebi'u. Gaafiin keessi harkara. Har'a yoo dhuguma Oromoo ta'e gaafii Oromoo namarraa Amaarri akkamittiin Finfinnee naa kennite biyya koo qe'ee koo handhuura koo biyya keenya keessatti akkamittiin dhufte maaliif gaafanna iyyuu nuti gaafii Finfinneedhaaf Amaara maaliif Dirree Dawaadhaa fi Amaara yookaan Somaalee gaafachuun nu barbaachise? Jijjigaa iyyuu kan fuudhanii gaaf sana kenni nama biraadha. Qe'ee keenya irratti lafa keenya seenaa isaa itti qorannee deeffachuu amma nuuf danda'ame qophaa'uu nu barbaachisu dura walii galuu nu barbaachisu. Waan baay'ee waan nama gaddisiisu kanaaf mootummaan har'a impaayera sana keessaa ani mootummaadhaa ofiin jedhu ulaagaan mootummaa maal akka ta'e tarii mootummaa kan jedhamu ka ummata tiksu nageenya ummataa eegu daangaa biyyaa eegu duriyyee namarraa dhorku miti ofirraa dhorku mootummaan irraa waraana isaa jeneraalota isaa jalatti abbaan barbaade akka barbaade ajjeesu shiftaan itti nam'ee akka barbaade isa godhu murtiin inni murteessu fudhatama qabaachuu dhabuun kan ittiin murkanaa'u kanadha. Humna ittiin seera har'a baxabbatu kana bulchuyyuu hin qabu. Kunoo amma sulultaa jalatti faannoon kunoo dhuftee Oromiyaa keessa ol baatee qe'ee Oromoo jeeqaan jirtu. Kunoo warri TPLF fi Tigraay keessaa ari'anii isa baasanii biyya mataa isaanii danda'anii jiraatanii.
maaliif daangaa mataa isaanii kabachiifatanii biyya isaanii keessatti jiraachuu jiran. Kanaaf akka waliigalaatti yoo gaafii Oromootti deebine warri iddoo sanatti argaman gaafii Oromoo qabatanii iddoo san dhaqanii isaati jettuuf lakki gaafii Oromoo qabatanii otoo hin taane gaafii dirgoo PP qabatanii iddoo san dhaqan. Hunda isaanii tuffachuu miti. Dhugaa walitti dubbachuudhaaf hundi isaanii gaafii qabatanii hin deemne jechuu miti. Bilchinni siyaasaa kan keessa hin jirre jira. Tokko hin barbaachisanii miti biyya isaaniitti ni barbaachisu. Hubatanii immoo waan gaafatamu kana hundi isaanii hubataniiru. Hundi isaanii hubanne jechuun danda'u hundi isaanii hubataniiru. Tokko kana. Lammata immoo warri gaafii qaban dhaqaniiru. Warri gaafii Oromoo qaban iddoo sana dhaqaniiru. Addi bilisummaa Oromoo gaafii Oromoo waggoota 50 oliif qabatee ka deemu achi keessa jira. Har'as kaayyoo sana qabatee ka jiru. Adda bilisummaa Oromoo jechuun waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Har'a qawwee baatee bosona keessa ka jiru. Kufee kuffisaa ka jiru. Qe'ee Oromoo irratti dhiibbaa guddaa uumuu kan danda'u. Kan mootummaa sana iyyuu dirqisiisee gaafiin kun akka fudhatamu taasise. Sodaa waraana bilisummaa Oromoo iddoo sana ka dhaqe. Har'allee immoo isa sodaachaa isa immoo tuffachaa irratti hirmaachisuu dhabuudhaan gaafiin Oromoo deebi'u jira. Kanaaf akka waliigalaatti gaafii Oromoo warri qabatu maali gaafiin Oromoo? Gaafii walabummaati. Gaafii birmadummaa biyyaati. Gaafii hiree murteeffannaati. Gaafii qabeenya ofii irratti abbaa ta'uuti. Gaafii qabeenya ofii irratti abbaa ta'uu jechuun gaafii Finfinnee irratti Oromoon kan kootii jedhuti. Qabeenya isaa irratti Oromoon har'a biyya isaa irratti qabeenya isaa irratti albuuda isaa irratti kan kooti jechuu hin dandeenye. Lafti kan dhuunfaatiif kan mootummaa ta'edha. Bakka barbaadetti akkuma Dr. Tsaggaayeen jedhe yoo barbaade Arab Imireetirraan maallaqaan fidanii diinaara xiqqootti kennanii uummanni gurgurataa uummanni gaafa sana irrakkata uummata hin beelessu hin rakkisu gurgurateeti yookaan konkolaataa wayii bitaa hin caccabdii qaalaa buutii hin deemti yookaan hoggaanni karaadhaan deemu waraanni bilisummaa faannoon qabdee raafuutii yookaan innumtiyyuu mootummichumtiyyuu poolisiin isaa qabee raafuudhaa gubboodhaan characharanii fixuu jechuudha. Gaafan kana siin jedhu rakkoon biyya sanaa keessa gaafii Oromoo warri qabatee jiru iddoo sana jiran. Warri iddoo sana jiru obboloota warra wajjin akkuma jalqaba siin jedhe dhugaa bulu taphachaa oolutu jira. Isaan kun immoo wal dhabdeen qaban. Gaafiin isaan qaban tokkuma. Gaafiin isaan qaban gaafii bashannanaa, gaafii nyaataa, gaafii dhugaatiiti. Gaafii waanuma akkasiiti. Hunda isaanii jechuu miti. Namaaf kabaja qabaachuun dirqama. Hundi namaa jechuu kootoo hin taane kan gaafii Oromoo qabatee jiru jira. Kan waanuma gaafatamee hin beekne jira. Kanaaf kootaa guuttachuudhaaf jecha mee marii biyyoolessaa warri geggeessan sun komishinaroonni suni Oromiyaa keessa gabbu'anii yoo uummata Oromoo keessa nama filan qabu karaa kamiin deemanii dhaqan. Waraanatti jira biyyi. Namuu gabaa dhaqeeyyuu galuu hin dandeenye isaan miti. Eenyutu uummata Oromoo mariisise. Hin dhageenye uummanni Oromooyyuu. Qubayyuu hin qabu uummanni Oromoo. Intarneetiin irraa citee waraanni irratti wal tuulee beelaan dhumee waraanni fixee eessatti dhagaye uummanni Oromoo waan jiruyyuu quban qabu. Waan baay'ee nama gaddisiisu kanaaf uummanni Oromoos ta'ee wantoonni hundumtuu waan kanarraa waan quba hin qabaanneef akka namaaf ta'utti akka isaaniif ta'utti godhatanii warra wal dhabe miti iddoo sanattis kan argame. Kanaaf uummanni Oromoo waan hamma piippiin bifa isheedhaaf danda'ameen akka danda'ametti burjaajessu kana. Ija qaroomina qabuun abbaan gaafii qabu biyya sana keessatti gaafiin Oromoo deebuu dhiisuu dandeessi. Biyya ofii keessatti gaafiinsaa deebi'uu danda'a. Daangaa isaa beekee wal tumsee wal jabeessee bakka silaa barbaachisuuf haala silaa barbaachisuuf kana hundarra ga'uu kan danda'u yoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessanidha.
waraana bilisummaa Oromoo immoo jabeessuun kan danda'amu bifa adda addaatiin. Fakkeenyaaf warri biyya alaa keessa jiru bifa dippiloomaasiif diinagdeedhaan, advokeesiidhaan, miidiyaadhaan, humna ta'uufiidhaan bifa sana yoo gurmaane iddoo jirtutti yoo wal gurmeessite warri biyya keessa jiru waraana isaatiif gaaddisa yoo ta'e yoo nyaachise yoo baase uummanni keenya rakkina hamtuu keessa jira waggoota dheeraadhaaf hamma isaaf danda'ametti waraana isaa bira yoo dhaabbate inni gama biraa warreen akka kana hin taane godha nama fakkeenyaa fi waan kanaan faallaa kanaa waan si gaddisiisu yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo waboo fi warri faannoo fi warreen biroo cimdoo kan jedhamu walitti ijaarratanii deemaa jiru kan jedhamu paartileen torba oduun akkasii dhaga'amutti jira. Qaamoleen siyaasaa torba. Kana keessa kan waraana qaban meeqa akka ta'an hin beeku. Waraana qaban ta'e sadan arfan tokko quban qaba. Somaaleen qabu hin beeku. Faannoon qabu TPLF qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo qaba. Somaaleen qabdii hin qabdu. I don't know yeroo ammaa kana keessatti waan hin beeku hin qabu. Warri Gambeellaa waa xiqqoo tokko waan galchanii rasii yoo tari oomishachuudhaaf yoo barbaade qarqara gammoojjii jiru guyyaa tokko walitti qabachuu danda'u nama 5-6 tokko sanuma. Har'a mooraanii qabsoo impaayera sanaa mooraanii qabsoo impaayera Itoophiyaa kun dur mooraa 3 ture guddaan. Mooraa warra PP fi mooraa warra cimdoo jedhamu kanaa fi mooraa walabummaa warra nun geggeeffamu adda bilisummaa Oromoo abaabootiin kan geggeeffamu jira. Har'as jira. Gaaffiin har'a deemaa jiru gaafa filannoon gaafa mariin biyyoolessaa kun dhufu waa lamatu guddatee ba'u jira. Abdii nama kutachiisa waan deemu tokkoon arguu jira. Kana Dr. Zaggaan irratti ilaalcha isaallee yaada isaa bal'inaan nuu kennuu danda'a. Maal inni wanti nan arguu jiru mooraa kana keessatti fakkeenyaaf warra cimdoo kan jedhutu akka malee gurrisaa irra tuulamee arbeeffamee guddifamee haasa'amuu jira. Gama biraatiin warri faannoo achi jalaan ta'anii waa'ee Finfinnee irratti erga cimdoo ta'anii waraana bilisummaa Oromoo wajjinis ta'e qaamolee biraa wajjinis ta'e walii galtee qabaatanii keessa seenamee dhimmi Oromiyaatiif Finfinnee guddisanii arbeessanii dubbachuu jiru warra cimdoo. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu waan tokko hin jenne. Waraanni bilisummaa Oromoo marroodhaan hoogganamu waan tokko hin dubbanne. Warri zammaneen hoogganaman garuu waan kana guddisanii arbeessanii kaasanii dubbachuu jiru. Dubbisanii guddisanii gibbidaasaa kaasanii dubbachuu jiru. Finfinneen lafa abbootii keenyaatii, qe'ee warra keenyaatii, qe'ee mootota keenyaatii, qe'ee abbaa keenyaatii namni tokkoyyuu iddoo sana dhaqee tuquu hin danda'u kan jedhu dubbatamutti jira. Mariin biyyoolessaa sirrii akka hin taane beekna. Garuu as jala ta'anii uummanni isaanii keessaa fala jiru wal jabeessee wal gurmeessee holola sobaa miidiyaa adda addaatiin banatanii qaamolee adda addaatiin hayyoota keenya irratti yeroo isaan duulaa jirantu jira. Har'a namoota Dr. Tsaggaa irratti baay'ee miidiyaan isaanii hundi yoo gabbaan miidiyaan isaan qaban, poodkaastiin isaan qaban, yuutuubiin isaan qaban, feesbuukiin isaan qaban, tiwutariin isaa nama dhimma qabsoo dhimma Finfinnee irratti dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti dubbatu balaaleffachuu jira. Gama keenyaan garuu kun dhaga'amaa hin jiru. Maal gochuuf deemaa jiru? Walabummaa saba keenya jibbisiisanii mooraa lamatti ani jedha uummanni ka'ee namni ani PP faana ani faannoo faana dhaabbachuu irra PP faana dhaabbachuun filadhaadha. Namni baay'een kan arguu jirra beeke. Inni tokko immoo bakkuma waraanni bilisummaa Oromoo dhaabbatee dhaabbadhaadha. Namni dhaqee iddoo sanatti walii galee waa xiqqoodha beeke. Maaltu jidduu kanatti du'aa jira? Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo manaa baateef sun dadhabsiisaa deemaa jiru. Kun immoo kan irra aanamuun dammaqina uummata keenyaatiin. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeka kaayyoo ganamaa qabatee jira.
Qabsoon isaa maali? Qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromoo Oromiyaa galmaan gahuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo deemuu jira. Kana gaafan siin jedhu kaayyoo manaa baamteef sana gatee namni waan biraa jalatti luucca'uu deemuu jira. Namni keenya ka beekuu qabu. Nuti hakeeka qabna, kaayyoo qabna. Abbaan barbaade waceedhaaf, abbaan barbaade iyyeedhaaf kaayyoo hakeeka keenya irraa kan duubatti nu deebisuu hin jiru. Inni kun galma gahuu kan danda'u tokkummaa fi jabina waraana bilisummaa Oromootiif uummata Oromootiin. Uummanni keenya jabaatee waraana isaa yoo hammate, hayyoonni keenya yoo cichoominaan wal dhageettii godhatanii waraana isaanii beekumsa isaaniitiin utuban, diinagdee yoo waraana isaanii bira dhaabbatan, kaayyoon keenya waggoottan 50 deemaa dhufee as ga'e bubbee 7-1-7-2 ka lallaafuu miti. Waan akkasii kana baay'inaan dhaga'u jira. Inni kun galma gahuu kan danda'u cichoomina namaatiin. Kanaaf isa kanallee bal'inaan irratti uummanni keenya jabaatee of eeguu qaba. Kun dirqama. Maaliif dirqamoota jajjabduudha. Har'a waraanni bilisummaa Oromoon dubbanne faannoon dubbate maal jedhee dubbata? Finfinneen qe'ee mootota keenyaati, qe'ee abbootii keenyaati, galma keenya, ristii keenyaas hin jedhu. Akkatti isaan dhufanii iddoo sana galanii oddola xiyyaaraan akkuma yeroo darbe xiyyaaraan yoo barbaadde baaburaan deeme injiinar Girmaa Qorichoo namicha warra Tigree tokko yoo akkasuma ta'e hin beeknu malee akkatti isaan oddola sana keessatti wanti seenaan iddoo sana irratti ta'e dhala Oromoo ilmaan Tuulamaa irratti ta'e ajjeechaan dhumaatiin buqqaatiin baqattummaan achirratti dhuftee magaalaa godhattee jarri sun irra jiraachaa turte sana duubatti deebisanii ilaaluun ni ulfaata. Kanaaf uummanni keenya jabaannee waan har'a piippiin itti deemaa jirtus ta'e waan warri isaaniif sana fakkaatan gochaa jiranis ta'e kana hundumaa irraanuun kan dandeenyu tokkummaa keenyaani. Tokkummaan keenya immoo jabaachuudhaan qabsaa'ota keenya, hayyoota keenya, beektota Oromoon qabdu kana duwwaa miti waan silaa nu barbaachisu nama keenyaan, uummata keenyaan, qabsaa'otaan, beektotaan irratti hundoofnee yoo waa goone furmaata ta'a. Ammatti garuu warri silaa Oromoodhaaf bu'aa buusan iddoo sana keessatti hin argamne jechuun man barbaada. Jaalundee fayyaa ta'e. Egaa Dr. Tsaggaayee akkuma itti fufnetti jirra. Ani akkuma gaafitti wanti ani kaasuu barbaadu yeroo ammaa kana hayyoonni Oromoo akka ilaalcha keetti fakkeenyaa fi hayyoonni Oromoo, miidiyaaleen Oromoo, dargaggoon Oromoo, qeerroon Oromoo, humni Oromoon qabu yeroo ammaa kana aktivistoonni Oromoo, barattoonni Oromoo, qabsaa'onni Oromoo, dhaabbileen qabsoo Oromoo hirmaannaan isaan qabsoo Oromootiif taasisaa jiran maal fakkaata? Ciminnii fi laafinni jiroo akkamitti ilaalta?